بقربين دكانة جنار نباسة إفبراتي نباسة أمسي أكبا قداولو تدبرسو برباد oromoo marri bakka jirutti sabaa fi sablammiin Itoophiyaa keessa jiran ummanni ollaa hundi ayyaanni kun ayyaana gammachuu ayyaana milkii ayyaana nageenyi itti bu'u wanni hundi tasgabbii itti argatu akka ta'u dhaamsa koon dabarsuu barbaada. Kanatti aansuudhaan irreechi kun irree Oromooti. Bakka Oromoon waggaatti guyyaa lama itti wal argee ittiin gammadee faaya isaatii fi boona isaatii waliin deemee ittiin kolfu waan ta'eef kan ammoo dukkana gannaatiin baasee booqaa birraatti nu baase jedhee waaqa ofii itti galateeffatu waan ta'eef hundinuu Oromoon kan biyya alaa jiru kan biyya keessa jiru hundi isaadha. Ammaan dura akka godinaatti hin daangessama ture. Bara kan ammoo daangaa tokko malee namni dhufuu danda'u hundi isaa akka dhufee irreeffatu dhaamsa isinii dabarsinaa. Daangaan qabu durillee walloorraa nama hanganaa jedhameeti lakkoofsaan ergama ture. Bakka bakkatti lakkoofsa ture. Bara kan ammoo daangessamni sun waan ka'ee jiruuf namni irreecha kanarratti argamuu qaba jettee fedhii qabdu daangaa tokko malee gaafii tokko malee dhuftee biyya kan kee gaafa guyyaa 26 Finfinnee handhuura Oromiyaa irratti gaafa 27 Horoo Arsadee irratti akka dhuftanii irreeffatan dhaamsa kiyya akka abbaa gadaa walloo tokkotti siniin dabarsuu barbaada. Irreechi kun irreecha gaarii, irreecha tokkummaa, irreecha waliigalee Oromoon harkatti wal qabatee tabba ittiin bahu, tabba wal buusu oduun ta'iin ka gammachuu, kan milkii hunda keenyaafuu nu haa ta'uun jedha. Galatoomaa horaa bulaa. Kabajamtoota ummata Oromoo kan kaabaa kibbaa dhuftan, kan lixaa ba'aa dhuftan, baga ayyaana irreechaa booruun gannaa gadi galee bishaan qarruu yaa'u irreecha masqalaatiin isin ga'e jechuun barbaada. Kanaaf irreechi aadaa ummata Oromooti. Irreechi duudhaa ummata Oromooti. Ummanni Oromoo irreecha kana kan kadhatuuf, kan malkaa bu'ee kadhatuuf irreechi waa qaba. Ganni galaanatu guutaa. Abbaaf ilma walitti fiduu. Gabareen hin qotaa midhaan hin du'aa. Birraan hoo bari'ee gosni walitti dhufaa. Hamma birraan bari'ee abbaan malkaa suni malkaa eebbusitti Oromoon laga walitti hin ce'u guutuu gannaati. Birraattoo ba'e immoo ani ce'e jedhaan eebbisee eebbifami jedhaa. Gizee kan facaafate firee itti horatu. Firee kanarree gizee eebbifatu. Daddagaagsi nama agarse gizee jedhu. Ambaasin biraa wajjiniin na sooriyadha ana bichaadha laadhuun jedhu gabareen. Kanaaf aadaan kun waa qabaa. Malkaan waa qabdii. Tulluun waa qabdii. Amantaa Islaamaa fi Kiristaanaa mutii aadaa fi duudhaa Oromooti. Kan Oromoon itti wal bulchu gadaan. Gadaa shananii wal bulchaa. Gadaa shanan kan Oromooti. Oromoon oduu manni murtiin dhaabbatiin aadaa kan dhaabbate. Seenaa Oromtichaa kan ganamaati. Kanaaf malkaa kadhata. Malkaa hoo kadhatu Oromticha bichaa jedheen kadhatu. Anaaf jedheen kadhatu. Biyya hundaaf kadhata. Sabaaf sablammii uumama waaqatiif hin kadhata. Minaaf facaaserree anaan haalaadhu jedhu ambaasen biraa wajjin haalaadhu jedha. Simbiraafirree waaqa kadhata. Bineensa ummaatifirree waaqa kadhata. Isaafirree safuu qaba. Namaafirree sammuu qaba. Kanaaf aadaa keenya, duudhaa keenya waan ta'eef Oromtichi kaabaa kibba jirtu mirga ollaa keetitti eegdee irreecha keetirratti akka baatun jedha. Keechawuu Oromtoota ummata Finfinnee. Oromoon kaabaa kibbaa dhufu, lixaa ba'aa dhufu keechummaa ummata Oromoo Finfinneeti. Keechummaa ummata Finfinnee waan ta'eef ummanni Finfinnee Oromtichi baatee Oromoo keechummaa kee akka eegdu. Oromoon manni kan waaqatii buli jedha na bulchaa hoo jedhee itti dhiise mana ofii ijaaree kootiin jedhu. Manni kan waaqatii gorii buli jedha.
ofii lafa bu'eet sireerra keechummaa ofii raffisa. Ummanni keenya akka nu jalaan rakkanne yaa Oromoo Finfinnee keechaa ba'aa simadhaa bulchaa ala akka nu jalaan bulle akka nu jalaan dheebonne akka nu jalaan beelofne akka hin dheebonne han bishaan qabdu bishaan han midhaan qabdu midhaan ummanni Oromoo akka keechummaan nutti dhufu kun beelee dheebotee nu jalaan gan baatanii akka nu simattan nageenya isaanii akka nu eegdan malkaarree xaragdanii miidhagsitanii irreechan akka geechan adaraa isiniin jechuun barbaada. Galatooma. Abbootiin gadaa naaf oolchaa hin jedha. Waa'ee guyyaa kanaan nu ga'e rabbiin waa'ee uumamaa irree Oromoo ta'e kanaan kan nu ga'e waaqa galannaa ga'u waaqa uumaa galannaa ga'u. Irree Oromooti. Irreessi duudhaa Oromooti. Irreessi tokkummaadha. Irreessi jaalala. Irreessi araara. Irreessi duudhaa fi safuu Oromooti. Baga rabbi kanaan nu ga'ee hin jedha. Guyyaa har'aatiin baga nu ga'ee. Irreechi keenya kunis irreessa milkii, irreessa jaalalaa, irreessa tokkummaa, irreessa araaraa rabbi nu haa godhu jedha. Haala itti irreeffannu akkaataan itti irreeffannu nuyi Oromoon tokko taanee qeerroon qarreen abbootiin gadaa haawwotiin siinqee naannoo irra jiran martumtuu irreessa kana jaalalaan tokkummaadhaan odoo daddarbuun hin jirre qe'ee keenyarra waggaa kaanu araaran dura keessoo kenna qe'ee teenya irraa maatii keenya irraa araara walitti araaramne tokkummaadhaan irreessa kana odoon gufanne odoon rifanne irreeffannee galuu akka qabnutti naannoo keenya keessatti gorsa walii kennuu qabna waliin mari'achuu qabna akka hoffollu tokko taanee irreessa kana akka irreeffannu akka wal eeynu akka wal tiksinu akka haawwoliin nu jalaan gufanne abbootiin akka nu jalaan rifanne wal gorsinee tokko taanee irreeffachuu qabna. Irreessi keenya kuni irreessa milkii, irreessa jaalalaa, irreessa tokkummaa rabbi nu haa godhu. Haawwotiin siinqee bakka jiran martuu irreessa isaanii qabatanii, siinqee isaanii qabatanii, okolee isaanii qabatanii akka milkaa'inaan waaqa kadhatanii naannoo isaanii mara gorfatanii dhufanii irreeffatan. Namni Oromoo ta'e martuyyuu irreessi kun irreessa jaalalaa kan biyya alaatis kan biyya keessas jiru. Irreessa tokkummaa Oromoo waan ta'eefuu dhuftanii wajjiniin akka irreeffannu jedha. Irreessa milkii, irreessa tokkummaa rabbi nu haa godhu jedha. Irreecha jechuun irree keenya mallattoo Oromooti jechuudha. Irreechi bakka hundattuu ta'anii irreeffataniifis bakka hundattuu deemanii irreeffataniifu hora Finfinnee jenna malee hora Bishooftuu jenna malee odaa shanan irraa maqaa dhahama. Kan ittiin deemnu illee Maariyoodha mallattoon keenya siiqee qabannee ciicoo keenya qabannee irreecha qabannee Maariyoo jedhan. Abbootiin gadaatillee waliin siiqetillee akka jirrutti maatiin nu duuba deemullee qeerroo qarreen keenyallee kan nu jennu san waan jechaa deemaniif mallattoon keenya tokkichu wanti dirree san nuuf martuu jechaadha. Maariyoo jechuun waan biraa akka biraan qabu amataan nu geechee amataan nu marmarsiisidha. Kan biraa araaroo jedhama waggaa deemamu. Araaroo jechuun araaroo yoo odaa shanan nu araarame yoo kan jeessuun walitti qabaadha hunduu odaa shanan irraa dhufa amma abbootiin gadaa kun martuu. Odaa roobaa, odaa bultum, odaa nabeet, odaa bisile, odaa bulluqi. Walitti qabatee deema. Bokkuu walangee jedhanii hunduu lakkuudha. Kallachaa caacuu jedhan. Kana mara wanti yaammachaa deemku warra garaa fayyaa qabu. Waaqallee kadhatanii dura hoomana ofii argatan ala gadi ba'anii yaa Rabbi bakka itti deemnu kana nu milkeechi. Kan walitti beekana nagaan nu galchi. Karra shananiin kan galu kanaati galtee waa hamuutirraa nu hanqisi. Hunda dhallaaduu nu godhi waa maraarlee. Kan bahu kana saba afaan tokko nu godhi. Nagaan kan manaa fi manatti nu galche inni hundaafuu kadhanna biyya maraa kan nuuf sabab sallamii maraafuu jechuudha. Kana keessatti wanti tokko dhiibbana kan uumamne hirreecha jedhee kan mana ofiitii ba'ee karaa walakkaa ga'ee akka nu jalaan dararamne sakatta'uu gubbaa irratti illee wanti adaraadhaan mannu gargariin mataa yookaadhaaf illee gargariin kan nama dararsan tokko hin jira. Isa akka nu jalaan taane sababa bitaa mirgaa hunduu nutti dhufu kana baadiyyaa kaabaa kibbaa nutti dhufu kun hirreeffatee gammachuu dhangalee bara dhufullee ka gammachuu nu deebi'u. Kana abdii rabbii wajjiniin abdii irra kaawwachuu barbaanna. Warri karaatti eegulleen waaqa jedhanii lafaa jedhanii malkaan kun kan waaqati rabbitu uumee oddoo waaqeffannaati.
sabni kun maqaa keenyan illee akka hin dararamu jedhanii kan caakkaa keessa deemee dhufu kan bosona miidhaa keessa dabree dhufu akka nagaan nu bee konkolaataa nagaatillee rabbi nuuf fidee nullee kana kadhannaa kan dhufu kana maraa nagaan nu milkeessee nagaan nu haa galchuu kan dhufullee immoo bara haarawaa bara nagaa bara 2016 kana nu milkeessee bara 2017 ammoo kanuma caalaa nama gammachuudhaan galataan deebi'u waan godhu jedha galatooma. Nu hawwatiin siinqeen baay'inaan gurmuu walii ta'uu qabaanna nagaa buusuu qabaanna yoo rakkinni jiraateetiin jedhe rakkina irratti hiikkoon siinqeen araara buufti yoo namni ol daddarbee jedhe yoo namni ol dhiibee jedhe nu siinqee bareedaaf yookaan dhadhaabatuuf qabannee hin deemnu siinqeen araara buufti yoo abbootii gadaa afoo bayan yoo hawwatii siinqee afoo bayan siinqeen teen wayyuu isii qabannee elelfatuu qabaanna isii qabannee elelfannee yoo namni siinqee teen bira kutee nu bira darbee waa wal dhiibu waa wal jeequ ta'e inni Oromoo miti seera Oromoo keessa hin jiru abbaan gadaa abbaan seera abbaan heeraa itti ilaaluu qabaata kanaaf hawwatiin siinqee wal dandeenyee walii waan nurraa eegamu waan nurraa laallamu hirmaannaa kenna ufa oofnee nagaa kenna ufa fotti deemsisaa abbootii gadaa dudda duuba isaanii irra deemne nagaa buusaa araara buusaa ililfataa waan badoo argine siinqee teennaan itti ililfataa qabbana buusaa nagaa buusaa deemuu qabaanna kanarraan wanni irreessi qabu irreessi irree nama Oromoo irreessi irree Oromooti irreessi irree kenna ililfannee gammachuun yaada aarii malee mufii malee walitti bu'uu malee dhiibuu malee nagaan baanii nagaan galuu qabaanna Oromoon dubartiin takka yoo kufte biran darbu Oromoon ofii farda yaabbatee dubartii lafoo ofii biran darbu abbootiin gadaa abbootii siinqee fi bobaa jala qabatanii osiin kufte osiin miidhamte osiin dadhabde kuffaanaan deemuu seera Oromooti waan Oromoon ittiin beekamtu dadhabaa ofii biran darbu qeeroon dudda duubaa dhufee hawwatii siinqee darbaa abbootii gadaa jeeqaa deemuuni waan seera Oromoo keessa hin jirre waan aadaan Oromoo hin qabne akkasii galatooma ulfaadhaa.